Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo mana barumsaa Walee Cilaalootti dhalattoonni godinichaa kanaan dura mana barumsaa kanatti barachaa turan yeroo ammaa iddoo garaagaraa jiran walitti gurmaa'uun deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisanii jiru. Meeshaalee barnootaa birrii 100 olitti tilmaamamuun bituudhaanis barattoota maatii harka qalleeyyii mana barumsichaatti barachaa jiranii fi kitaabolee garaagaraas mana barumsichaatiif arjoomaniiru. Haaluma kanaan koreen hundeessuu meeshaalee barnootaa barattoota 110 deeggarsa kan godhanii fi kitaabolee wabii adda addaa immoo 1933 waliigalatti immoo 102,521 bituun arjoomanii jiru. Walitti qabaanii qorichaa obbo Damee Hordofaa barattoonni maatii harka qalleeyyii mana barumsaa kanatti barachaa jiranis sababa meeshaalee barnootaa dhabuutiin barnoota isaanii akka addaan hin kunneef kutannootiin hojjechaa kan jiran ta'uudha kan kaasanii barattoonni mana barumsichaas kitaabolee wabii garaagaraa argachuun barnoota isaanii haala gaariitiin itti fufuun bakka guddaa akka ga'aniif deeggarsa kan taasisanii ta'uu dubbachuun deeggarsi kunis fuuldurattis kan cimee itti fufu ta'uu kaasaniiru. Itti gaafatamaan waajjira barnootaa godina Shawaa Kaabaa obbo Tsaggaahiluu fi itti gaafatamaan waajjira barnootaa aanaa warra jaarsoo obbo Kabbadaa Tachaanee deeggarsa taasifameef galateeffataniiru. Hospitaala Minilikitti sireewwan jiran keessaa harki 80 yaalamtoota vaayirasii koronaa kan qaban ta'uu Daayirektarri Meedikaala Hospitaalichaa Dr. Shimallis Salamoon himan. Dr. Shimallis dhaabbata maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'anii meeshaalee barnootaa gumaachan gaarii lammaammoo dabalata qaba. Dhalattoonni aanaa warra jaarsoo mana barumsa kanaan dura keessatti barataa turanii fi barattoota maatiin isaanii harka qalleeyyii ta'an 110 ta'aniif meeshaalee barnootaa gosa garaagaraa tilmaamni isaa birrii 100 fi 2,521 tti tilmaamamu arjoomuu isaanii walitti qabaan koree dhalattoota aanichaa obbo Damee Hordofaa himani. Fuula durattis qulqullina barnootaa mirkaneessuuf mana barumsaa kana babal'isuudhaaf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Gara kitaaba 2,000 walitti qabnee dabtarallee akkasuma gara daarzana 70 ijoollee 110 ta'an walitti qabneetoo deeggarreetii jirra. Deeggarsi kun akkanumaan itti fufaa tokko mana barumsaa dabalataa kutaa dabalataa inni ijaarra jenneeti kan yaadaa jirru yookiin mana laaboraatoorii yookiin immoo mana yaalii kutaa 8-7 waan qabuu fi mana yaalii yookiin immoo laaboraatoorii dabalataa inni ijaarra. Dhalattoonni aanichaa dhaloota ijaaruudhaaf mana barumsaa kanaan dura keessatti barataa turan bakka jiranii wal kakaasanii barattoota harka qalleeyyiidhaaf deeggarsa taasisan kan galateeffamu ta'uu itti gaafatamaa waajjira barnoota aanaa warra jaarsoo obbo Kabbadaa Tachaanee himaniiru. Barattoota kana dura manneen barnootaa kana keessatti baratan duraanii jechuudha. Akkaataa kanaan qindaa'anii tokko ta'anii harka qalleeyyii ta'an deeggaraniiru. Kanaaf baay'ee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Manni barumsaa tokko kophaa isaa dhaabbachuu hin danda'u. Qulqullinni barnootaa kan eegamuu danda'u mootummaadhaan qofa barsiisaadhaan qofa miti. Hirmaannaa qaamolee adda addaatiin jechuudha. Kuni carraa addaatii. Muuxannoo dhalattoonni aanaa warra jaarsoo dhaloota qaruudhaaf deeggarsi taasisan akka godina Shawaa Kaabaatti fakkeenya gaarii waan ta'eef aanaalee godinichaa hundatti babal'achuu akka qabu itti gaafatamaa waajjira barnoota godina Shawaa Kaabaa obbo Tsaggaahiluu himaniiru. Kuni hojii guddaa hojii fakkeenyummaa qabudha. Kanarraa dhalattoonni godina keenyas ta'ee kan akka Oromiyaatti jiru hundisaa manneen barnootaa kaleessatti barate yaadate walitti dhufee akkaataa kanaan deeggaruu hoo danda'e manneen barnootaa keenya bu'uurarraa jijjiirree bakkee baruuf barsiisuudhaaf mijataa ta'e gochuu hin dandeenya. Hojiin kun hojii muuxannoo ta'uu fi qaamoleen biraallee irraa barachuu danda'u. Maatiin barattootatii fi barattoonni deeggarsi taasifameef qaamota deeggarsa kennaniif galateeffataniiru. Gara mana barumsaatitti erginee daftara binnee iskibirittoo binnee barsiisuudhaaf rakkoo qabnaa ture. Amma garuu barattoota asii baratee deeme obboleeyyan keenya kun gargaarsa amma isaan nuu kennanii ijoolleen kun gara barumsaatitti galanii akka baratan nuu godhan kanaaf nan galateeffadha. Daftara argadhee kutaa 5 baradhaa. Kunoo warra daftara nuu kennan kanan isaanis baay'een isaan galateeffadha. Akka isaanii kanatti baradhee bakka isaanii kana ga'uun qofan jedha. Kutaa 4 baradhaa. Warra kana nuu kennan baay'ee galateeffadha.